Recording in progress. Harga fuudhaa jirra. Okay. Shamma itti fufeera. Itti fufee jammare ani koo eegalteen seebe. Eegalee gidduutti immoo irraanfadde beektaa? Action. Okay, action. Amma akkatti bishaan dhuganii isinitti agarsiiseen ture miti? Taayitilii sii barbaada? Bishaan. Koi. Taayitilii sii barbaada viidiyoo kee ammaa kana. Taayitilii bareedaa naa barbaade mee akkatti bishaan dhugan barsiisuun barbaade. Ingiliffaa afaan Oromootiin how to dhuging bishaan. Okay. Meeshi. Maaliif ree bishaan faranjiin isin dhugaa? Nuti isin dhugnaa ni ilaala viidiyoo kana dheena mana. Viidiyoo entertain nama godhu hojjechuun salphaadha beektaa? Sirrii keeti. Fakkeenyaaf akkatti doodiraantii afuuffatan. Dhiisi ka Mansur. Hiriidarii tokko daqiiqaa 27 jedha kun hagammaatti kan jiru qo'esti. Ta'eera bakka dhiisi. Isa sanaan moo? Iskiriin riidarii moo? Ta'eera. Maaltu ta'e? Viidiyootti sheer goote na yaadachiiste beektaa yeroo sheer goote turteeti fuula feesbuukii irratti. Faranjiin ta'e ilkaaniin qaruura wantee. Intalli jaartii Justin Bieberidha dhiyoo kana night show intina Jamie Fallon an jedhamu jira namichi. Tonight show waan akkasiiti. Achirratti maalidha isheen akkamitti xaarmusii ilkaaniin akka bantu biiraa jechuudha. It was bakka you are the most amazing woman I've ever met. Oh my god ka jedhu baay'eedha. Yeah. Baay'ee galatoomi Lammii. Ayyee. Keessumaa daashboordii kee waan natti agarsiisteef galatoomi. Atillee agarsiista siin oolu. Thank you very much. Video kaanitti wal argina. Ayyee. Nagaa nate. Ayyee. Bye. Save Godiga. Recording stopped.